Ayyee saayinsii gaa waliigala paartii itti aanu kutaa boqonnaa sadii kan kutaa torbaffaadha jechuudha. Boqonnaa sadii kan kutaa saayinsii waliigalaa kan kutaa torbaffaadha. Mata duree koompaawundoota jedhu irraa kaasee isiniif itti himee fufa. Asirratti gaa dhaabbadheetan ture mata duree yookiin paartii darbee keessatti jechuudha gaa'ii kanneen armaan gadii irratti gareedhaan mari'achuun dareedhaaf gabaasa jedhama. Dura gaafiin takkaffaa maal jetti? Koompaawundii jechuun maal jechuu akka ta'e ibsi jedha. Koompaawundii jechuun maal jechuu akka ta'e ibsi jedha. Koompaawundiidha jechuun egaa garee elementoota adda addaa lama fi lamaa ol irraa wal nyaatinsi keemikaalaa jidduu isaaniitti yommuu gaggeeffamu wanta yookiin vaalaansii yookiin reeshoo murtaa'aa ta'e wal fudhachuudhaan kan uumamutu koompaawundiidha jennaan jechuudha. Koompaawundii jechuun akkas jechuudha. Koompaawundii jechuun akkasii gaa'ii. Kuni as keessatti koompaawundiin kuni maal jennee ibsuu dandeenya? Akka hedduutti waa'ee sila koompaawundiidha dubbachuus ni dandeenya. Kanaaf koompaawundii jecha joohan akkanatti fudhachuu dandeenya. Fakkeenya yoonii fi elementiin almuuneemii tokkoo fi elementiin naayitiroojiinii yoo wal nyaatu koompaawundiitu uumamaa jechuudha. Elementii fi elementii yommuu wal nyaatu wanni uumamu maali? Koompaawundii jennaan jechaadha. Koompaawundiidha jennaani. Fakkeenya koompaawundoota kenni jedha. Fakkeenya koompaawundoota kanneen fakkeenya almuuneemii fi naayitiroojiinii kan jedhu kun yommuu wal nyaatu maal ta'a jechuudha? Almuuniyeem naayitiraayid kana ta'a jechuudha. Almuuniyeem naayitiraayid. Akkasuma maagniiziyeem haayidrooksayid. Maagniiziyeem haayidrooksayid kunis maali? Garee koompaawundoota keessaa isa tokko jechuudha. Garee koompaawundoota keessaa isaawwan ijoodha ka biraati jechuudha. Koompaawundoota biraa jira. Copper oxide garee koompaawundii keessaa isa tokkodha. Fakkeenya koompaawundoota keessaa isa tokko jechuudha. Ka biraa HCl hydrochloric acid kunis garee koompaawundii keessaa isa tokko jechuudha. Gaa'ii tokko lama sadii afur jechuun ni danda'ama akka fakkeenyaatti. Gaafiin sadaffaa garaagarummaa elementootaa fi koompaawundoota jidduu jiru ibsi jedha. Garaagarummaan elementootaa fi koompaawundoota jidduu jiru elementiidha jechuun atomii gosa tokko qofarraa kan uumame yoo ta'u elementoonni atomoota gosa tokko qofarraa uumaman atomii adda addaa of keessaa hin qaban jechuudha. Fakkeenya elementiin kaarbanii atomii kaarbanii qofarraa ijaarame jechuudha. Elementiin oksijiiniidha atomii oksijiinii qofarraa uumame jechuudha. Garuu koompaawundii yoo jennu ammoo atomoota adda addaa yoo xiqqaate lamaa fi lamaa ol irraa kan inni uumamu jechuudha. Kanaaf garaagarummaa elementii fi koompaawundii fudhannee elementoonni atomii gosa tokko qofarraa kan uumaman yommuu ta'u koompaawundoonni garuu atomoota adda addaa lamaa fi lamaa ol irraa uumamanii jennee deebisaa keenya gochuu ni dandeenya jechuudha. Baay'ee gaarii. Eega kanarraa jennee eega kana dubbannee hiika koompaawundoota boqonnaa lama keessatti barattee jirta jedha. Koompaawundoonni elementoota gosa lama yookiin lamaa ol ta'an irraa uumama. Akkuma nan jee elementoonni koompaawundoonni irraa uumaman reeshoo murtaa'aa ta'een wal nyaatinsa keemikaalaa kan wal fudhatanidha. Bakka kanatti waan tokko kan adda isinii baasnutu jira. Fakkeenya maal jennee reeshoo murtaa'aa waan jedhamu kuni maal yoo jennu akkuma ammaree jalqaba gizeen isinii ibsu almuuneemii ida'uu naayitiroojiiniidha jennee inni kuni almuuniyeem naayitiraayid akkana ta'e silaa akkana ta'a ture inni almuuneemii sadii fi naayitiraayidii sadii jechuudha. Reeshoo murtaa'aa jechuun baay'ina elementii naayitiroojiinii kanaa fi baay'ina elementii almuuneemii fi baay'ina elementii naayitiroojiinii wal nyaatee kana jettutu reeshoodhaan ibsama. Reeshoo murtaa'aadhaan
kan jedhamu kana hammi compoundii kana keessatti elementiin tokko ittiin argamu kam ittiin beeknu jechuudha gaa reeshoo wanni jennu kuni. Fakkeenya amma yoon akkana kaa'ee almuneemii abba 3 fi naayitiroojiinii 3 jettee kaa'isa. Mee reeshoodhaan kaa'ee wanne almuneemiin 3 reeshoo naayitiroojiinii 3 reeshoo murtaa'aa jechuun akkanuma jechuudha. Reeshoo murtaa'aa jechuun akkana jechuudha. Garuu bakka kanatti waan tokko mee almuneemiin jechuudha. Almuneemiin 3 naayitiroojiiniin 3 kamitti ta'uu danda'a? Duratti vaalaansiin almuneemii 3 kan naayitiroojiinii 3 akkana goonee wal jala qaxxaamursiifna. Aluminium 3 nitrogen 3 akkana 3 ta'a. Gaafa wal fakkaatu maal goona kana kanaan dhaamsina. Sanbooda wanni barreeffamu maali? Aluminium nitride. Reeshoo isa kana barreessuun hunjaame aluminium tokkoo fi nitrogen tokko jechuudha. Nitrogen tokko aluminium tokko jennee kanatti reeshoo isaanii barreessuu dandeenya jechuudha. Reeshoo murtaa'aa jechuun akkas jechuudha. Kabira fakkeenya compoundota bishaan. Fakkeenya compoundii yoo fudhanne bishaan jedha. Yes, bishaan dhugaadha. Bishaan gaa H2O isa inni jechuudha. H2O formula compoundii bishaaniiti. Akkasuma carbon monoxide jedha. Carbon monoxide jechuun CO dha. Kun carbon monoxide jedhama. Itti aanuudhaan ashaboo nyaataa jedha. Itti aansuudhaan ashaboo nyaataa jechuun gaa sodium chloride jechuudha. Ashaboo nyaataa jechuun sodium chloride dha jechuudha. Magnesium oxide jedhamas. Magnesium oxide. Look, isawwan kunniin compoundota jechuudha. Calcium sulfate fi kan kana fakkaatan compoundota jedha. Calcium carbonate. Isawwan kunniin maal jedhamani? Compoundota jedhamani. Calcium carbonate jedha kuni. Calcium sulfate jedha. Calcium sulfate jechuun CaSO4 jechuudha. Calcium sulfate. Look. Compoundonni kunniin garee compoundotaati jechuudha. Isa biraa jira. Inni biraa waa'ee hiika formulaati. Formulaan compoundii amma barreeffamu sun hundi formulaa mataa isaa qaba. Hiikaan formulaa kanaa akkami? Akkuma iddobeewwan elementoota atomoota bakka bu'an jedhe. Akkuma iddobeewwan elementoota atomoota bakka bu'an. Bakka kanatti iddobeen elementiidha maal bakka bu'a? Atomii bakka bu'a jechuudha. Iddobeen elementoota hundinuu atomoota bakka bu'anii. Akkuma iddobeewwan elementoota atomii bakka bu'an jedhe. Atomii bakka bu'an formulaan compoundotaatis compoundota bakka bu'a jedhe. Formulaa compoundii irra dhaabbatteet compoundota garee isaaniitti adda babaasnee himnaa jechuudha. Kanaaf formulaan compoundiidha compoundota bakka bu'a. Formulaa keemikaala compoundii tuuta iddobeewwan elementoota kanneen compoundicha keessa keessatti argamaniiti. Formulaa compoundii jechuun tuuta iddobeewwan elementoota kan formulaa yookiin compoundii tokko keessatti argamaniiti. Walumaa galatti formulaan keemikaala compoundii barreeffama gabaabaa compoundii tokko kan bakka bu'uudha. Fakkeenya fudhannee kunoo H2O. H2O isa jalqabaa jechuudha. Fakkeenya H2O yoo fudhannu formulaa compoundii bishaanii jechuudha. H2O formulaa keemikaala compoundii bishaanii. SO2 ammoo formulaa compoundii sulfur dioxide. Jechaan sulfur dioxide waan jedhu kana mee formulaadhaan barreessi yoo jaame SO2 dha jechuudha. Formulaan compoundii biroo kan sodium chloride NaCl jechuudha. Formulaan keemikaala bishaan elementii hydrogenii fi oksijiinii irraa kan uumamedha jedha. Reeshoodha yoo isa kana keenyu reeshoodha yommuu keenyu 2 reeshoo takkaati jechuudha. Hydrogeniin 2 oksijiiniin takka jechuu agarsiifna. Akkasuma dabalata. Kanaaf formulaan keemikaala bishaanii H2O ta'a jechuudha. Carbon dioxidein reeshoon hydrogenii gara oksijiiniitti yoo fudhannu 2 reeshoo takka ta'a. Kanaaf formulaan keemikaala bishaanii H2O ta'a jechuudha. Carbon dioxidein elementii kaarbonii fi oksijiinii kan qabuu fi reeshoon kaarbonii gara oksijiinii tokkoo fi 2dha. Formulaan
carbon dioxide da. Carbon dioxide jedhamu huno kana yoo ta'u carbon dioxide jechuun kana CO2 kana maal goone kaa'uu dandeenya ratio dhaan kaa'uu dandeenya takka ratio carbon tokko fi oxygen lama akkana ratio dhaan ibsamuu danda'a jechuudha kanatti ibsamuu danda'a jechuudha kabira waa'ee gochaati gocha 3.4 ilaalchise gaafilee armaan gadii dhuunfaan deebisuun hiriyoota kee waliin mari'adhu jedha formula chemical compound maali fakkeenya kenni formula chemical compound jechuun amma asitti yeroo reefu dubbatu formula chemical compound da garee compoundota yookiin iddobeewwan elementota kan of keessatti qabatee jiru jechuudha formula compound tiga jechuuni barreeffama gabaabaa compound tokko bakka bu'uudha ammas gama biraatiin formula chemical compound jechuun barreeffama gabaabaa wayii kan maal bakka bu'uudha gabaabaa compound tokko bakka bu'u jechuudha fakkeenya formula chemical ganagaa fakkeenya yooniif kenninu asumattuu kannuun ni danda'ama formula chemical kana magnesium oxide hydrochloric acid sodium chloride H2O isawwan kunniin maaliif fakkeenyota so wanta formula chemical compoundotaati jechuudha formula chemical compoundotaati jennaan kabra lakkoofsa valensii jedha lakkoofsa valensii jechuun maali baay'ina lakkoofsi atamaa elementii tokko raabsamee baay'ina elektiroonota sheelii irraa xumuraa irratti argamaniitu lakkoofsa valensii jedhama humni wal nyaatinsa elementoota lakkoofsa valensii jedhama jedha gara biraatiin valensii jechuun lakkoofsa valensii jechuun elementii tokko lakkoofsa atamaa isaa raabsamee baay'ina elektiroonota sheelii sanarra jirtu fakkeenyaaf lithium waan jedhu yoo fudhan lakkoofsa atamaa isaa 3 raabsi ta duraa 2 tattiyaantu meeqa sheeliin 8 baadhatti sheeliin duraa 2 tattiyaantu meeqaaf 3 gizeeniif sheelii duraa 2 irraa fuune takkaafa jechuudha so lakkoofsi valensii elementii kanaa kamii yoo nuun jaame tana jechuudha baay'ina elektiroonii sheelii irraa xumuraa kana jechuudha akkasuma magnesium yookiin beryllium lakkoofsa atamaa isaa 4 lakkoofsi atamaa 4 mee valensii isaa meeqa yoo nuun jedhe 2 meeqa ta'a 2 kanaaf baay'ina elektiroonii sheelii irraa xumuraa jechuudha sheeliin elementii kana irraa xumuraa kamii sheelii tanaa jechuudha meeqa qabdi 2 qabdi kanaaf lakkoofsi valensii elementii kana 2 jechuudha gara biraatiin maal jaa humni wal nyaatinsa elementoota maal jedhama lakkoofsa valensii jedhama jechuudha humni wal nyaatinsa elementoota lakkoofsa valensii jedhama jedha yes lakkoofsa valensii jedhama jechuudha humni wal nyaatinsa elementoota humna sadhataa elementiin tokko elementii biroo wajjin wal nyaachuun qabuu fi yaalii murtaa'uudha jedha yaaliidhaan kan murtaa'uudha jedha keessattuu lakkoofsi valensii elementoota beekamoo tokko as keessa gaahiyuu kannamee too jira lakkoofsi valensii elementoota beekamoo tokko fakkeenya hydrogenii lithiumii kaarboonii akkasuma kun isuma agarree ilaallee agarru kana jechuudha iddoobee fi lakkoofsa valensii kan inni ka'e hydrogenii H dha valensii isaa takka lithiumii Li dha iddoobeen isaa valensiin isaa takka kaarbooniin caadha yookiin C bakka bu'a iddoobeen isaa 4 nitrogenii jaa iddoobeen isaa N dha valensiin isaa 3 hanga inni fudhatu jechuudha valensii jechuun tuni positive fi negative kan ibsamtudha amma bakka tana nitrogenii yoo fudhannu nitrogenii akkamitti 3 qaba kan jedhu valensii ibsuudhaaf valensiin oxygen nitrogenii dha 3 ta'a sababni isaas lakkoofsi atamaa isaa meeqa lakkoofsi atamaa isaa 8 wanta 7 lakkoofsi atamaa isaa 7 sheelii gizee raabsinu 2 elementiin kun ni fudhatamoo ni 3 fudhatee guuttatamoo 5 kanneeti tasgabbaa yoo jenne 3 fudhata 3 fudhata waan ta'eef hanga fudhatamu santuutu valensii jedhamaaf gara biraatiin jechuudha
Kanaaf vaalaansiin elementii kanaa meeqa jennaani? 3 jennaan jechuudha. Hanga itti fudhatee tasgabbaa'ee taa'u sun jechuudha. Oksijiiniin 2, filooriiniin takka, soodiyeemiin takka, maagneeziyeemiin akkanumatti hunda isaanii yoo fudhannu vaalaansiin isaanii kana jechuudha. Garuu kanneen akka ayiranii, koopparii, zinkiidhaa vaalaansii 2 fi 2 ol qabaachuu danda'u jechuudha. Akkuma kun agarru vaalaansii jechuun baay'een elektiroonii sheelii irraa xumuraa keessattuu sibiilonni vaalaansiin isaanii takka 2 3. Sababni isaa elektiroonota 3 takkaas ni kennan, lamaas ni kennan, sadiis ni kennan. Sibiilonni immoo vaalaansiin isaanii hanga duraa irroo isaanii hanga silaa fudhachuu barbaadan santu vaalaansii isaaniif ta'a jechuudha. Akkuma gabatee 3.4 dhiyaatetti elementoonni tokko tokko vaalaansii tokko ol ni qabu jira. Fakkeenya elementoota lakkoofsa vaalaansii tokko ol qaban ayiranii fi kooppariidha. Elementoonni kunniin haala adda addaa keessatti humna wal nyaatinsaa adda addaa qaba jechuudha. Maaliif humna wal nyaatinsaa kan murteessu baay'ina elektiroonii hanga duraa irroo fi hanga tirfii qabu isaanii jechuudha. Atomiin ayiranii tokko atomoota kilooriinii 2. Atomiin ayiranii tokko atomoota kilooriinii 2 wajjin 2 yookiin 3 wajjin wal nyaachuu danda'a jedha. Vaalaansiin ayoonii yoo 2 ta'e vaalaansiin ayooniitis yoo 2 ta'e ayiraniin kilooriinii 2 wajjin wal nyaataa jechuudha jedhe. Ayiraniin kilooriinii 2 wajjin wal nyaata jechuudha agarsiisaa jedha. Kanaafuu foormulaa koompaawundii ayiranii fi kilooriinii fudhannee ayiraniin 2 koompaawundiin kiloorinii takka jechuu agarsiisaa jechuudha. Vaalaansiin ayiranii 3 yoo ta'e immoo foormulaan koompaawundii meeqa ta'a jechuudha. Ayiranii fi kilooriiniidha meeqa ta'a? 3 ta'a jechuudha. Akkana ta'uu barreeffama. Yoo 2 ta'e immoo garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf ayiran 2 jennee asitti kilooriinii gubbaa takkaa jira. Yoo akkana goonu maal ta'a? Ayiran 2 kilooriin bakka kanatti egaa yoo ayiranii as gubbaa ayiranii gubbaa 2 jiraatte kilooriinii gubbaa takka jiraatte kiriis yeroo gootee foormulaa koompaawundii barreessitu ayiran 1 kilooriin 2 akkana ta'a. Yoo ammoo sun akkas ta'a. Vaalaansiin isaa ammoo yoo sitti kun kanaati. Yoo ammoo kana ta'e ayiranii gubbaa 3 kilooriinii gubbaa takka kiriis kana jechuun ayiran 1 kilooriin 3 jechuudha. Akkanattis ni cufama jechuudha. Ashee gocha yookiin gocha 3.5 kan jedhu waan agaa maal jedha? Lakkoofsa vaalaansii elementoota jedha. Lakkoofsa vaalaansii elementootaati jechuun baay'ina elektiroonota vaalaansii sheelii irraa xumuraatti argamanii jechuudha. Akkasuma gaafii lammaffaadha. Sababa vaalaansiin elementoota lakkoofsa negatiivii hin taaneef maalii jedha? Sababni hin taaneef lakkoofsi negatiiviidha. Sababa vaalaansiin elementoota lakkoofsa negatiivii hin taaneef tokko wanni hin taaneef maali? Baay'inni elektiroonota achi gubbaa jiru sheelii xumuraarra jiru takkaa 5 takka ammoo 6 jira. Takka ammoo meeqa jira? Takka jira. So maaliif negatiivii hin taaneef? Isaan baay'inni achi gubbaa jiru sun negatiiva yookiin maaliin hin ibsamu? Pozitiivaaf illee hin ibsamu. Lakkoofsi vaalaansii gaa yommuu humni wal nyaata